السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا كن جخا بجمتوتا. إجتو يوني في سرقب دي. إجتانا دريجمو. أدبناني مو دوادا كانت مقالت خاغر تنتو إنبرا. إبيتا كانا مودو. هجاني في وان تكغودو. إجا بروي سودان درتي وان غودو جرا. تبي جاي بادا كانا سرتي سيني مرادي ما. ne قدر رافردا. Haadha manaa tokkoo fi takkaa fi abbaa manaa tokkootu ture. Haati manaa tuni barnoota baratti. Barnoota hawwanii barnoota gartee kollejjii dubartootaa tana baratan biyya Arabaa tana keessa achi gaa barnoota siidhaa fixatte. Yeroo fixattee warra geessootaati warra eebbifamuudhaa deemu abbaa manaa qabdii ilmaan qabdii. Guyyaa eebba ja'an qabxii teessan ammas qabxii dhibbaa biraa jiruu isin abbaa manaatii wajji jirtan san barbaadna waan taateef jeneeti waraqaa hashaganii laxxafanii jechuun namaan waardiyaa bira dhaabanii abbaa manaatiif foormee tana guutii haala akkamii wajji jirtanii foormee guutii jeneeti. Akka silaanii fi isi kannanii tanakkana naa godhe kaa tanakkana naa godhe kaa jetteeti akka mana keessa silaa gootu san godhuu barbaaddi. Arrammoo isa yaamanii bakka kophaa geessanii kursiirra namuu kaayanii nama eegu fatanaa jira fatanaa abbaa manaa fatanamuu deema abbaa manaatiitu isii fatanamuu deema haadha mana isaa fatanamuu deema. Bira dhaquun dandeessu haala kana jiran isaanii nama bira dhaabbataa. Formii tana guutii jedhin formiin maal jetti haadha manaa keeti irraa gammadda jetti dhugamu soba irraa hin gammadu yoo taate yookiin hin gammadu miti goota haati mana keeti waa gaafachuu keessa si guddifti humnateetii ol si gaafatti waan bittaa gurgurtaa waan akkana haati mana keeti ilmaan kankee akka ati jaalattutti siif tajaajilti haati mana keeti warra keessan ummaate abbaa kee fira kankee jechuun maatii kankee siif jaalatti siif guddifti haati mana keeti haati quban qabne bakka ati hin beeyne ni dheeyti yoo dheeyte ni dheeyti yookiin hin dheeytuudha haati mana kankeeti sagalee sirratti ol fuutee sirranne lallabdi haati manaa kankeeti haati warraa kankeeti shariikan hamaa saahiba badaa yookiin dubartiilee hamtu warra ati firraa dhiisi jettuun warra akkasiisan firraane lakkifti akkasuma ammas haati manaa kankeeti waan kana ni qabdi kana gaafata tarreessee ibaadaa hooni gooti. Waan adda tana gaafata jechuudha. Foormii kana hunda itti guute gaa waan isaanis waliin beekanii jira. Isin waan kana hiraate ammas fatanaan dhiirti teessan abbaan mana keessanichi fatanamaa jiru tana jeni isaan bakka biraatti garsiisanii waraqaa tana ni dubbiftii tamiin hin qabne tamiin qabaa rakkinasi hanqinasi achi keessatti iflaatti. Gaafii fakkeenyaaf takka tuqe malee gaafii dhibbaa beek gaafiin duwwanni as jalatti har'a waa'ee jireenya maatiidhaa jechuudha. Waan usuraadhaa ka jedhan kana gaafaan arabiidhaatiin jireenya maatiidhaa kana achi jalatti irreeffamee kan abbaan manaatii fi haati manaa waliin jiraatan waa dhibbaaf wal fuudhanii takkaa fi maali waa kudhaniif wajji jiraatanii kan uummanni keenya maammaa kusan ka achi keessa jiran. Akkasigaa waraqaa isaanii fudhatanii dhiira isaanii ahaddii naqanii nam tokko akkaataa foormiitti guutan akkan dubbanne ahaddii rabbiiti jedhanii ahaddii rabbii irraa fuudhanii hoggaanii fi galgala walitti dhufan formii guuttee naan guute meeqam guuttee naan ahaddii rabbii nuun jedhanii
wanni takkan jirtu atu if beetaa meeqatti hojii jirru kaaye maaltu ajirennaan qalbii cabsite qabxii biraa silaa gihaadha qabxiin isiin irraa kufuuniif teessu tana akka isin yaaddetti magaa guyyaan qabxii kannaadhaan geesse dhiirtiinis dubartiinis joolleenis firaafirteen hundiru guyyaa eebbasaanii namu aboluteenyaa eebbifama jedhanii kaagaa akka warra yuunivarsiitii irraa eebbifamu gaa namutti yaa'uni beeytanii mire bifa sanaan dhaqanii gaa qaaca adaraashaqa ga godhanii guutanii achirratti qabxii tokkoppaadhaa namni fide jechuun kan abaluu jedhanii maqaa isii dhawan jechuudha. Abbaan mana siidhaa qabxii dhibbarraa dhibbatti waan isiirraa barbaadirraa argachuudhaan raawitii qofaan kunoo hafite jedhanii gaa godhaniif. Namoonni kun akka carraa ta'anii dhugaa rabbii himnaamii jedhaniiti haati mana keenyaa tanan qabdu sirra ni lallabdi narra lallabdi waan dandeeche si gaafatti na gaafatti tadhaafe tadhadhe taati ni taati jedhanii namuu waan isin qabdu kana itti guute jechuu qabdi. Kun immoo har'a nama biratti qeessuun bu'aa naa qabdi jeetittiif yaadii namni kun aaqila ija gaafii dura haasisan laaligaa ija buruusuudhaan malatti gorfatan kajeessan itti himuun faayidaa naani qabdi. Asirratti tana ummata kanarratti qabxii isiidhaa kan isii waggaa meeqa laphaate kana zeero deebisuun faayidaa ni qabdi jeetuma akkuma silaa irraa fadhutti guutenni akka irraa arkee miti akka isii irraa quba qabuu miti akkuma silaa irraa fadhu tokko tanaas ni qabdi dhan guute jechuudha. Isiin ammoo waan san guututti hin qabne maal keessatti feete zeeroo irraa illee zeeroo irraa gadi keessatti feete irraa macarrashaa keessatti feete akkatti waliin jira waan beektuuf waan san waraqaa waan dubbifteef jecha akkasi badhaasa achirratti ol kaatee abbaan mana siidhaa isiidhaaf haa kennu jedhanii kee badhaasa guddaa dahaba achirra badhaafamte san isiin galtee hoggaanii fi galtee gaa walii maal daleeti mee odoo si taate walii maal daleeti laal khalas akka inni quban qabneen haala inni quban qabneen badhaasa isiinis qopheessitee kanama tokko yaamin badhaasa waan addaa qopheessitee fi kanniteef kan addaa xumura waraqaa san qabattee jiruu si keessatti hammaan danda'utti jijjiirettee yoon baatii lamaa sadii keessatti illee qabxii dana guuttadheettee torbaan tokko keessa guuttattee warri san jannata walitti dhufe tahanii maatiin achi duraatii fi achi boodaalleen barakaan isaan achi booda qabanii fi achi boodaalleen achi duraalleen dalagaan isaan achi dura qabanii fi achi boodaalleen waan adda takka taate jechuudha. وقولوا للناس حسنا رب سبحانه وتعالى حقاني في التنقار مجائز الكلمة الطيبة صدقة جتشي غاري متا ساتي بو صدقة رجي جتشم من غاري صدقة براتي بي لبيك يجون حبيبي مال جت يجون أمرك يجون سمعا يجون إكرتا خدم من جو خنقا ديفما يجون سوري تجي أنتنا ديفما والله أكنا جاني حال غارين وهم بيان تك بيها غري چيب صاحب روتون متا ساتيف راحل ماتي رايادون حواس خنا فيادون ورغنا دو خنا فيادون إفي وأولته تكاديتو دچين غبطو تاران روبا يرودت أركنان خهوجو هراشي تاران wanni keessa facaaftu san ammoo shanyiin san taate firiin buuftu san firii bareedduu taanaan wal harkatte jechuudha. Haraashiidhaa fi gabbattuudhaa fi bara tole ka wal harkatee ilmaan diin ka duniyaadhaa ka biyya hoogganu ka diinii duniyaadhaaf tolu oomishuun faafirkaan akkasitti dandeemaan isiniin ja'a akkaataa waatti qaceelfatan akkaataa hedduudhaa jira. خرنا عندفاني لا لورا جرا ربي ولين واقع جلچو اسنون داو السلام عليكم ورحمة الله